Akka mooltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti himna. Hoogganaan abbaa taayitaa sabaa himaa Itiyoophiyaa aangoorraa kaafamuun dhaga'ame. Hoogganaan abbaa taayitaa Itiyoophiyaa Dr. Saamsoon Mokonnoon itti gaafatamaa isaaniirraa kaafamuun ibsameera. Waggaa darbe muummee ministeeraan kan muudaman Dr. Saamsoon Mokonnoon maaf akka aangoorraa kaafaman wanti ibsame hin jiru. Muummee ministeeraa biyya xalayaa muudamaa kaleessa ministeerota mana maree bakka bu'oota uummataaf erganiin Saamsoon akka aadde Hayimaanoot Zallaqaan bakka buufaman jechuun dhiyeessuu gaazexaa Riippoortar gabaaseera. Aadde Hayimaanoot haga dhiyeenyaatti bulchiinsa magaalaa Finfinneetti itti gaafatamaa dhimma kominikeeshinii ta'uun tajaajilaa kan turan yoo ta'u, kana malees isaan dura ministeera dhimma kominikeeshinii mootummaa fi tajaajila oduu Itiyoophiyaa keessas hojjetaniiru. Saamsoon Mokonnoon muudamuu isaaniin durattis Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa itti aanaa kominikeeshinii fi quunnamtii idil-addunyaa dhaabbatichaa akkasumas gargaaraa piroofeesara dhimma gabaa fi kominikeeshinii Yuunivarsiitii Finfinnee ta'uun hojjetaa turuun ni yaadatama. Naannoo Affaar Samaraatti konkolaataan godaantota seeraan alaa fuudhee imalaa ture garagalee namootni 22 du'uun dhaga'ame. Naannoo Affaar magaalaa Samaraatti balaa tiraafikaa mudateen namoonni 22 du'uu biiroon kominikeeshinii naannichaa beekseera. Balaan kun har'a barii naannoo sa'aatii 11tti kan mudate yoo ta'u, biirichi balaa kanaan namoonni 30 miidhama cimaa 35 immoo miidhaan qaamaa salphaa irra erga ga'een booda hospitaala Daabtiitti yaalarra jiraachuu ifoomseera. Ka'umsi balaa kanaas konkolaataan godaantota faddaaltota goonfamanii biyyaa ba'uuf ittiin imalaa turan magaalaa Samaraa keessatti marfata irratti galagaluun hordofee akka ta'es obbo Mahammad Alii Bi'oo hoogganaa biiroo kominikeeshinii Affaar ibsaniiru. Obbo Mahammad ammattis balaa kanaan lubbuun namoota 22 darbuu kan mirkaneessan yoo ta'u, miidhaa cimaan namoota hedduu irra qaqqabuu irraa kan ka'e ammas lakkoofsi namoota du'anii dabalus mala jechuun akeekkachisaniiru. Mootummaan naannoo Affaar namoota balaa kanaan du'aniif gaddii itti dhaga'ame ibsee dargaggoonni mooksaan biyyaa baafamuuf saaxilamuu irraa akka of qusatanis dhaameera. Dhaabbanni Starlink jedhamu lammiilee Veenzuweelaaf intarneetii bilisaa kennuuf jedhame. Jeequmsa siyaasaa guddaa Veenzuweelaa keessatti uumame hordofuun biliyeenerrii Ameerikaa Elon Musk dhaabbanni hawaasaa isaanii SpaceX karaa saatilaayitii Starlink lammiilee biyyattiif intarneetii bilisaa akka kennu beeksaniiru. Murteen kun kan murtaa'e yeroo pirezidaantiin duraanii Nikolaa Maaduroo duula waraanaa Ameerikaan aangoo irraa kaafamuu isaanii hordofee waldhabdeen siyaasaa cimaa dhufeetti. Pirezidaantiin Turkii Tayyip Erdogaan gita isaanii kan gamtaa Araba Imireetotaa waliin rakkoo Gaazaa, Somaaliyaa fi Yemen irratti bilbilaan mari'atan. Pirezidaantiin Turkii Tayyip Erdogaanii fi pirezidaantiin gamtaa Araba Imireetotaa Sheek Mohammed bin Zayed Al Nahyan rakkoo gargaarsa namoomaa Gaazaa akkasumas haala nageenyaa fi tasgabbii Somaaliyaa fi Yemen irratti wiixata kaleessaa bilbilaan mari'achuu isaanii daayireektarri kominikeeshinii Turkii ifoomse. Ibsi waajjira kominikeeshinii Turkii irraa bahe akka mul'isutti hooggantoonni lamaan dhimmoota naannoo fi idil-addunyaa yeroo ammaa xiyyeeffannoo olaanaa argatan irratti yaada wal jijjiiruun pirezidaantiin Erdogaan biyyi isaanii Turkiin abbaa biyyummaa tokkummaa fi qulqullina naannoo Somaaliyaa fi Yemen cimsitee akka deeggartu mirkaneessaniiru. Akkasumas Erdogaan Ankaaraan tattaaffii nagaa fi tasgabbii biyyoota lamaanii mirkaneessuuf taasifamu keessatti gumaacha akka gootuu fi qophii guutuu akka qabdu ibsanii Turkiin marii siyaasaa fi tarkaanfii dippiloomaasii karaa nagaa irratti hundaa'e deeggaruun rakkoolee yeroo dheeraaf ture furuuf qooda fudhachaa turte jechuun eeraniiru. Mariin bilbilaa kun kan geggeeffame yeroo hariiroon dippiloomaasii Turkii fi gamtaa Arabaa Imireetotaa waggoota darban keessa wal xaxaa ture booddee fooyya'aa jirutti yoo ta'u, biyyoonni lamaan waggoota dhiyoo walitti dhufeenya isaanii deebisanii cimsuuf marii fi daawwannaa sadarkaa olaanaa geggeessaa turuun isaanii ni yaadatama.
Oduu keenya xumuraatiin Maaduroon himannaan daldala qoricha sammuu namaa adoochuu irratti baname keessaa akka harka hin qabne waakkatan. Niikolaas Maaduroon himannaa daldala qoricha sammuu namaa adoochuun himatames bulchiinsi Tiraamp aangoorraa na buusuuf sababa godheete jechuun yakka irratti baname haalaniiru. Dabalataanis ani pirezidaantii biyya kootiiti jechuun hidhamuu isaanii mormaniiru. Dhaddacha seeraa irratti afaan Ispeen kan dubbate Maaduroon ani booji'ameera jedhee osoo abbaa seeraatiin hin dubbifamin dura mana murtiitti dubbataniiru. Booda irratti hirmaannaa kanaaf yoo gaafataman ani qulqulluudha. Ani yakkamaa miti. Ani nama kabajamaa pirezidaantii heera mootummaa biyya kootiiti jedhaniiru. Maaduroon gaafa dilbataa halkan walakkaa waraanaan haadha manaa isaa Kiiliyaas Filoores wajjin mana isaa Kaarkaas keessaa butamuun mana murtii Ameerikaa Maanhaatanitti yeroo jalqabaaf wiixata amajjii 5 2026 dhiyaateera. Himannaa mootummaan Yuunaayitid Isteet waggoota kurnootaa oliif hooggantoota biyya alaa irratti geggeessite keessaa inni kun guddaa akka ta'e himameera. Haati warraa Maaduroos dhaddacha kana irratti akka ittiin himataman keessaa akka harka hin qabne ibsiteetti. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu isaatii kanaaf qabnu kanuma turtii gaarii qabaadhaa.